Anwar Ahmadi. Oduu keenya jala qabaatiin muummichi ministeera Abiy Ahmed guyyaa irraa kaasee adda waraanaa kaabatti argamu lolicha akka hoogganu ibsee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed barruu kaleessa galgala fuula Facebook isaarratti maxxanseen qibxata irraa kaasee adda waraanatti qaaman bobba'u raayyaa ittisa biyyaa akka hoogganu ibsee jira. Muummichi ministeera ibsa isaa keessatti yeroon ammaa kana aarsaa kafalanii biyya hoogganan jechuun gara adda waraanatti duuluu ibse. Dabaluunis muummichi ministeera barreeffama maxxanse keessatti namoonni biyyattiif duutanii seenan akka isin yaadattu feetan adda waraanatti haa wal garuu jechuun dhaamsa dabarfatee jira. Waadaa gara adda waraanaa duulu muummichi ministeera Abiy Ahmed seene booda dubbii himan TPLF Geetaachoo Raddaa barruu gabaabaa fuula Tiwiitara isaarratti maxxanseen tarkaanfiin Abiyyi fudhatee kan bulchitoota Impaayera Itoophiyaa bara durii bulchaniin gargarii miti je. Kanaaf Abiyyi waan fedhes yoo humnoonni isaanii uggura uummata Tigraay irra kaa'ame xumura itti gochuuf hanga xumuratti kan falmatan ta'ullee addeessee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed barreeffama isaa keessatti lolichi Itoophiyaa qofarratti osoo hin taane gurraachota Afrikaa irrattis akka banametti fakkeessaniiti jiran. Haleellaan humnootiin biyya keessaa fi biyyoota alaa waliin ta'uun Itoophiyaa irratti baname kana qolachuuf ummanni addunyaa gurraachonni hunduun Itoophiyaa maddii akka dhaabbatan gaafatee jira. Erga muummichi ministeera Abiy Ahmed duuluuf ka'anii booda Jeneraal Tasfaayee Camadaa kan bara dargii keessa lolaa ture muummichi ministeera Abiy Ahmed duulee ani akkamittiin hafaa jechuun miidiyaaleen biyyattii gabaasaatti jiran. Erga muummichi ministeera Abiy Ahmed gara waraana akka duulibsee kaasee marsaalee hawaasummaa irratti qoosaaleen garaagaraa kan barreeffamaa jiran yeroo ta'u namoonni gariin muummichi ministeera Abiy Ahmed duuluuf osoo hin taane uffata waraanaa uffatee suuraa ka'uuf malee loleetuuf miti yeroo jan kaan ammoo muummichi ministeera loltoota TDF'n booji'amee miidiyaa Tigraay irratti haasawa isaa eeyine jechuun barreessaati jiran. Gariin ammoo akkuma Mangistuu Hayilaa Maariyaam waraana bilaateetti leenjaa jiru ilaaluuf deemee Zimbaabuwee galetti muummichi ministeera Abiy Ahmedis dirree lolaatiin deema jee way biyyaa baha jechuun gaafachaatti jiran. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti waggaa tokko dura eegale gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun lubbuu namoota baay'ee galaafachuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabuun ni yaadatama. Waraanichi karaa nagaatiin akka furamuuf qaamoleen adda addaatiin dhiibban taasifamaa kan ture yeroo ta'u gamtaan Afrikaa ammoo ergamaa addaa Olusegun Obasanjoo ramaduun araara buusuuf yaalii taasisaa jiraachuus hanga ammatti wanni ragaa hin argamne. Inumaa lolichi hammaachuun hanga muummichi ministeera ofii isaatiin dirree waraanaa deemee lolutti cehee jira. Haleellaa humni xayyaaraa Itoophiyaa tibbana godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti raawwatee lubbuun namoota 67 dabruun gabaafame. Humni qilleensaa Itoophiyaa torbee lamaan dabran godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti haleellaa gaggeessaa ture lubbuu namoota baay'ee dabruun ni beekama. Haleellaan xayyaaraa kunis erga humnoonni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF godinicha to'ateen booda hammaate. Gabaasa miidiyaan Tigraay kaleessa qindeessa akka agarsiisutti haleellaan humni qilleensaa Itoophiyaa Walloo Caffaa Roobit keessatti fudhateen lubbuun namoota 67 dabartee jirti. TV'n Tigraay jiraattota Caffaa Roobit dubbisuun akka gabaasetti Kamisa dabree galgala yeroo sadii ol dirooniin haleellaa magaalaa Caffaa Roobit irratti raawwatee jira. Haleellaa kanaanis ijoollonni umriin isaanii waggaa 13 irraa kaasee hanga waanguddoota waggaa 70 olii lubbuun dabartee jirti. Haleellaa kanaan lubbuu namaa malees manneen jireenyaa baay'een barbadaanitti jiran. Magaalattii keessaa masginni guddaan Hamzaa Jaamu haleellaa kanaaf saaxilamee jiraachuu jiraattonni himaniiti jiran. Akka jiraattonni janitti haleellaan mootummaan Itoophiyaa qilleensarraan Caffaa Roobit irratti raawwate kun magaalattii keessaa iddoowwan dhaabbilee amantaa jiranii fi hawaasa musliimaa dhabamsiisuuf itti yaadamee kan raawwatamedha jedhan. Kana malees wayita humnoonni mootummaa magaalaa Caffaa Roobit turanitti namoota nagayaa qabanii maqaa Abaa Shaneetiin ajjeesaa akka turan jiraattonni ragaanii bahan. Humni qilleensa Itoophiyaa Caffaa Roobit malees magaalota akka Kamisee, Baatee, Shawaa Roobit, Karra Qorii fi Gabraa irratti haleellaa gaggeessan miidhaa ulfaataa geessisaa akka ture jiraattonni himaatti turan. Guyyoota muraasa dura jiraattonni aanaa Jiillee Dhummugaa BBS dubbisee akka himanitti aanaalee godina Walloo torban jiran keessa waraanni mootummaa guutumatti humnoota waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n dhiyeessanii baaniiti jiran. Yeroo ammaa godinni addaa saba Oromoo Walloo guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay jala galee jira. Humni waraana Abiy Ahmediin durfamu erga godina addaa saba Oromoo Walloo keessaa baafamanii as haleellaa qilleensaatiin magaalota godinichaa baay'ee haleelaa jiran. Lolichi kan adeemsifamaa jiru bosona keessa yeroo ta'u humni qilleensaa ammoo manneen jiraatotaa irratti boombii roobsaa jiraachuu himan. Kun ammoo sababa TDF lollajuun Oromoota Walloo lafarraa balleessuuf kan kaayeffate ta'uu jiraattonni dubbifne himaatti turan. Godina Wallagga Bahaa Ona Gudayyaa Biilatti dargaggoonni lama haala suukanneessan ajjeefamuun dhagahame. Dargaggoonni lamaan Ona Gudayyaa Biilaa keessatti haala suukanneessan ajjeefaman
obboleeyyan lamaan yeroo ta'an daldaltoota sangootaa ta'uu jiraattonni dubbifnee himaniiti jiran. Akka jiraatan anicharraa dubbifne tokko himutti dargaggoonni lamaan haala suukanneessan ajjeefaman Cimdeessaa Diimee Tolosaa fi Shallamuu Diimee Tolosaati. Ijoolleen kanneen gobbuu sayyootti kan dhalatan yeroo ta'u iddoo dhaloota isaanii irraa sangoota magaalaa Ajaree geeffachuuf erga gurguratanii booda humnoota mootummaatiin magaalattii keessaa qabanii maallaqa isaan keessaa qaban erga irraa fudhatanii booda waraana bilisummaa Oromootiif geessuu deemtan jechuun mana hidhaa geessanii reebicha hamaa booda mana hidhaatii baasanii ajjeesuu namni dubbifne tokko himee jira. Akka namni dubbifne kun himutti humnoonni mootummaa akka waan abdii kutatanitti sababuma hin jirre uumuun dargaggoota nagayaa mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatuun bineensa nyaachisaatti jiran. Haalli kun godinicha keessatti baratamaa dhufee jira jee. Dargaggoonni obboleeyyan lamaan Cimdeessaa fi Shallamuun haala suukanneessan ajjeefaman reeffi isaanii iddoo dhaloota isaanii gobbuu sayyoo iddoo addaa meetii horaa jaamutti guyyaa kaleessaa Sadaasa 22 bara 2020 takka raawwatamee jira. Anicha keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan ijoollee keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun manneen jiraattotaa gubuun maatii qabsaa'otaa ajjeesuu fi hidhuun hammaatee jiraachuu namni dubbifne kun himee jira. Ijoolleen sun dhalattoota aanaa Bokusayyoo fi kan isaan du'an ammoo Gudayyaa Biilaati keessatti gaafa ijoolleen sun qabamanii sanbata xiqqaa darbee gaafni suni ammoo akka Gudayyaa Biilaa magaalaa Ajareetti guyyaa gabaati ture. Ijoolleen sun sangoota gurguruu bakka dhaloota isaanii Bokusayyoo irraa sangoota fidatanii waanuma maallaqni harkatti argamee fi sirni hawaasaa kan raawwate kaleessaa bakka dhaloota isaanii ganda qotee bulaa Qaala'ii Kombochaa yookaan bakka addaa Mirgi Kuraa jedhamtudha. Ganda si haraati gandi sun bakka addaati malee kan makaadha. Magaalaa Sabbataa keessatti buqqaatonni humnaan gara mooraa waraanaa akka deeman dirqisiifamaa jiraachuun himamaa jira. Godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Sabbataa keessatti iddoowwan qubattoonni itti argamanitti guyyaa kaleessarraa kaasuun namni tokkolleen gara hojii osoo hin taane gara mooraa waraanaa akka deeman dirqisiisamanii dararamaa jiraachuu namni dubbifne tokko himee jira. Akka jiraatan magaalattii tokko himetti qubattoonni waggoota 3 dura Shira Abdiilleetiin naannoo Somaaleerraa buqqaafamanii magaalaa Sabbataa ganda furii qubatan sababa duula waraanaa deemaa jiruun buqqisuuf waan itti kaayeffatamedha jee. Torbee dabreerraa eegalee ganda buqqaatotaa kanatti dabballoonni mootummaa ramadamanii gargaarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jechuun maallaqa humnaa olii qubattootarraa guuraa kan turan yeroo ta'u namni tokko galii ofii isaatii dalagatee argatu ol gaafatamaa jiraachuu hime. Kaleessarraa kaasee ammoo haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wal qabate ummata qubattoota magaalaa Sabbataa kana dirqiin waraanaa deemuu qabdan leenjii fudhachuu qabdan jechuun ummata hojii humnaa guyyaa guyyaa hojjetee bulu dirqamaan gara mooraa waraanaa oofuun reebaa jiraachuus himee jira. Gochaa kanas poolisootaa fi bulchitoonni gandaa waliin ta'uudhaan baay'ina namoota Sabbataa irraa gara mooraa leenjii dhaquu qaban itti kenname guutumatti buqqaatota qofa godhuuf shira hojjetame ta'uu hime. Sababa kanaaf guyyaa kaleessarraa kaasee akkaataa qubattoonni xiqqaaf guddaan humnaan itti guuramaa jiran kanaaf ragaadha jee. Kanarraa ka'uudhaan namoonni baay'een hojii guyyaa guyyaa hojjetanii maatii ofii jiraachisaa jiran daa'immanii fi dubartoota manatti dhiisanii baqachaa jiraachuullee hime. Sababeen leenjii aadaa hundinuu ilmi namaa dhalatee argamu jiru. Leenjii qabaa leenjii bilee leenjii fudhatee qawwee hidhatee karaa waraanaa deemuu qabaa jedhanii. Nama guuraa jiran har'a gara hararraa egalee halkan sa'aatii 9 haasa'aa gara toosaa fuula bakkee suuraa namaa deemanii waan namaa nama guuraa jiran. Kanaafuu jireenyi baasiituu irra caalatti asirraa buqqaasuu barbaada waan ta'eef dhala har'atti xiyyeeffatanii aangoota Sabbataatti dhagaa sira waraanaaf leenjii barbaachisu durbatti deebisanii ani buqqaa'uu kan waan barbaade. Kadiman gaazexeessaa Jamaal Kaashogii wallisaa Justin Biiberiif xalayaa banaa barreessite. Kadiman gaazexeessaa Jamaal Kaashogii hiitee Seengis xalayaa banaa barreessite kanaan qophii artistoonni bebbeekamoon biyya Saawud Arabiyaatti muddee 2021 taasisuuf jiran irratti hirmaachuu dhiisuun ergaa cimaa akka erguuf Justin Biiber gaafattee jirti. Bal'ina oduu kanaa Shamsuu Bashiirtu qindeeffate. Ji'a onkololessa bara 2018 keessa Turkii magaalaa Istaanbulitti kan ajjeefame gaazexeessaan Jamaal Kaashogii
Kaadhimaan isaa wallisaa Justin Bieber xalayaa banaa barreessuun dhaga'ame. Justin Bieber dabalatee wallistoonni akka Rookii, David Guetta fi Jason Derulo konsertii Formula 1 Grand Prix jedhamu kan Saudi Arabiyaatti muddee 5 bara 2021 gaggeeffamuuf qophaa'e irratti ni hirmaatan jedhametti eegama. Lammummaan Kanaadaa kan ta'e wallisaan Justin Bieberis wallistoota qophicha irratti hirmaatan keessaa tokko yeroo ta'u, kaadhimaan gaazexeessaa Jamaal Khashoggi xalayaa banaa barreessuudhaan akka wallisaan konsertichaa qof gaafattee jirti. Kaadhimaan gaazexeessaa Khashoggi haati Seesengis xalayaa banaa barreessite kanaan qophicha irratti hirmaachuu dhiisuun ergaa cimaa akka erguuf gaafatte. Bulchiinsa Saudi Arabiyaa qeequudhaan kan beekamaa ture Jamaal Khashoggiin ji'a Onkololeessaa bara 2018 imbaasii Saawudii Istaanbul jiru keessatti kan ajjeefame yeroo ta'u, cidha isaatiif jecha ragaalee barbaachisan fudhachuuf akkuma achi dhaqeen hafe. Kaadhimaan gaazexeessaa Jamaal Khashoggi haati Seesengis yeroo sanitti mooraa imbaasichaatiin alatti makiinaa keessatti osoo eegaa jirtu gochi hamaan namummaa waakkate sun jaalallee ishii irratti raawwatame ture. Gadda kaadhimaa ishiitiin kan qalbiin cabde Seesengis xalayaa banaa gaazexaan Washington Post maxxanse irratti namoota jaalallee kiyya ajjeesaniif hin sirbin jechuun Justin Bieber gaafattee jirti. Itti dabaluunis Bieber carraa addaa ittiin akka maqaa fi dandeettii isaa kabaja mootummaa qeeqxota isaa ajjeesuu deebisuuf hin fayyadamne agarsiisuu argatee jira jettee jirti. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni Human Rights Watch qophiin sun sarbama mirga namoomaa mootummaan Saudi Arabiyaa gaggeessitu irratti xiyyeeffannoo kaasuuf kan gaggeeffame jechuun Justin Bieber fi artistoonni biroo konsertii F1 irratti akka hin hirmaanneen gaafatee jira. Akka gabaasa basaasa Ameerikaatti ajjechaan Jamaal Khashoggi hoogganaa Saudi Arabiyaa Mohammed Salmaaniin kan raggaafame yoo ta'u, Mohammed Salmaan garuu an harka keessaa hin qabu jechuun haalaa turuun ni yaadatama. Namni umrii ganna 59 gaazexeessaa Jamaal Khashoggi gorsaa mootummaa Saudi Arabiyaa ta'uudhaan hojjechaa kan ture yeroo ta'u, boodarra garuu bara 2017 keessa wal dhabbii isaan jidduutti uumamteen biraa baqatee ture. Falagaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee sangammaa daawwattanii hankas wajjin ture Munawwar Ahmadi ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiilee biraatiin wal garraa nagaan tura.